waan Sa'idoo itti sinittan himaa itti amala isaa tokko itti durdurii caatiin qama'u ture itti yoo caatii xinnoo ishii yoo qama immoo maal godhaa hin maraqqana xinnoodhaani. Achi booda maal godhaa baay'ee isaa dhaqee fidee dhufaa itti akkuma jilmaasaa walitti qabamee jiru caatiin baay'een tokko akkas fidee dhufaa itti achi nama hundumaatiin qama'aa jedha achi hin qama'a achi baay'ee maraqqana achi maal godhaa halkan manatti hin galuu itti manatti hin galuu. Waan arge namaa kennaa biriillee namaa kennaa makiinaadhaan yeroo deemu nama yoo arge hin geggeessaa bakka namuma arge geggeessaa oolaa manatti hin galu erga lafti bari'eefaa manatti galaatte. Kanaafuu jetti Sa'idoon haala kana keessatti har'a maraqqanee akkasitti ishee faana qama'ee jechuun ana ammas haraama irraa haraama dalaga jedheen sodaadhe. Bakka Sa'idoon hin qayyaramaa itti tootaalii Sa'idoon qayyarame Sa'idoo isa kan biraan lafa taa'aa itti caatii qama'ee kaanaani. Kanaafuu an kanan sodaadhu haraama dalaga jedheeni rabbi haraamarraa si haa eegu itti isa duraas haraamaan dhalchitee ammas haraamaan akka hin dhalanne mucaan kan biraa haraamarraa si haa eegu itti kuni wanti kikkileenyaadha ansi bariiraa bakka mucaan kan kooti jechuun. Hin saalfattee utoo mucaa haraamaan kootechuu saalfatteetu malee ani qaatan si hubadhee mucaan kan keeti. Kanaafuu haalli keessan hundumtuu maal keessan hundumtuu dura akkuma wajjin jirtanidha jette. Waan isaan hojjetaa jiran kun waan isaan haasa'an kunii sobadha itti. Kana jechuun otoo nama argituu gara hallayyaatti karaadha jedhii itti namaatti oofu kun karaadha jedhanii hallayyaatu matee argitu itti si oofuudha. Bakka nu amanaa jedhaa jiru. Sa'idoon DNA caatiidhaayyuu maraqqanee DNA ta'eeyyuu caatiin jettee qaasqee kolfite jechuudha. Jalqabarratti DNA'n caatii qama'anii maraqqananii dubbii haasa'uudhaayyuu DNA kan barbaachise. Kanaa kan karaan DNA iyyuu mucaan akka kaameeraan kaa'amee jirullee hin beektu. Sa'idoon kaameeraa oskeetu ishee waraabee. An kan hin jedhu itti ani otoo tidaariidhaan jirtu otoo heerumtee jirtu otoo mana qabattee jirtuuti. Akkasitti daffaramteen edaa duradhaayyuu itti maali diraaman akka kanaayyuu itti waan soba waliin fakkaanne walitti fiddanii ana Sumayyaa irratti miti kan isin fiilmii hojjettaniitti. Ani immoo dubbiin kun hundisaa soba kijiba ta'uusaa qulqulleessee isiniin fidaa itti yeroo sana hin salphattu. Yeroo sana hin salphattu an qulqulleessee nan fidaa. Mucaan immoo taanaanii DNA karaa barbaaddeen yoo barbaadde caatii maqama iiti yoo barbaadde fideette barbaadde maraqqanii caatii qamee maraqqaniiti mucaa haqi fideette. Ani garuu amma gaafa DNA maramaramutti sinin dhiisu itti. Mucaa lammaffaa immoo haraaman akka irraa hin dhalle akka hin dhashine haalli isaanii hundi isaayyuu akkuma nama dur wal faana jiranidha. Ishee kana immoo isaa fidatte beektu mucayyoo maayettee ansiin jaalladha itti Sa'idoodha. Yeroo baay'ee kan hin dhoskee kaa'ee amma reefinsitti himaa jira. Maal jechuun obboleettii kun hin jaalladhan jenneen obboleettiin ani hin jedhiini. Atis tidaarii kee hiikteetta anis hiikeen jira. Feetuu as na kaa'e feetuu na fuudhi galii feetuu maalii iddoo jettetti kanarraa kaasteetudha kan Sumayyaan immoo durdurii kaastaniiyyuu mucaanis kanuma Sa'idootidha. Ani sobadha waan isaan haasa'an kuni. Kunoo osoo dhugaa ta'eeti amma obbolaa lamaan jettee yeroo isheen miidiyaa irratti odeessitu obbolaan lamaan wal ajjeesu kaayyuu. Dubbii kana dhaga'anii obbolaan lamaanii yeroo isheen as teessee akkatti fataffattee haasoftu obbolaan lamaan sun hin dhaga'aniyyuu. Wantichi sobadha itti anaaf Sumayyaa irratti fiilmii dalagaa jiru. አይደለም ከዛ ይሄኛው ወንድምየው ሲወጣ ያኛው ወንድምየው መጥቶ እገልሻለሁ ብሎ አስፈራርቶ ሄደ። Akkasi kun Sumayyaa akkatti abraarraa aarti ka cabde cibcabaadhaan abraarraa aarti. Kan ishee daffaree nama biraadha. Kan isheen deemtee itti heerumte guyyaama sana kan biraadha.
Ani ndaamii tidaarii ishii keessatti toota daariidhaan jira gaa'ela jiraniitii dafaramtee gaa'elli ishii akka hin diiganneef zim jettee teessan se'ee maanni dubbiin akkasiyyuu jette. Achi inni tokko moo ofii hin dubbatiin jedhee na doorsise. Garuu achumatti haasa'ame wanti kun achumatti har'adha isa sana silkiin immoo tokkumadha. Silkiin immoo kan fayyadamu tokkumadha. Isa sana bira deemtee isa sana bira bultee achi ganama isaa immoo isa amma fuudhe bira dhaqxe. Achi immoo maanni Saayidoo bira buleen dhufee Saayidoo isa kana jechuudha. Sumayyaa xiinxalti teessee bar hin absalassaltinna diraamaan taaneen hojjetinaa itti hacaccabde. Eree waan hin fakkaanne hojjetinaa itti. Waan san haasaan tokkollee dhugaa miti jette. Anamma qulqulleessee mirkaneesseeyyuu isiniin fida. Garuu immoo obbolaan lamaan suni isa sana akkasiin ta'anii haasa'anii dhugaadha jedhanii yoo wal ajjeesanii wayyuu. Maal wal ajjeesuu? Xalabaadha kan baafate kamidha? Isammaa abbaa manaa jedhamu xalabaadha kan baafate. Tajanaajjanii jechuudha isa bira dhufuuf baate. Garuu guyyaa tokko isa bultee jalma darbee obboleessa bira bultee jechuudha. Achi immoo maaltu taa'ara inni immoo harrawaa mana xalabaatii dhuftee se'ee gaafuma sana fudhatee jechuudha. Yeroo ishiin akkanatti teessee haasoftu kijibadha. Jarri immoo dubbiin kun dhugaadha se'anii yoo wal ajjeesan hoyyuu. Dhugumayyuu duraanis haasaa Sumayyaa argeetu na lolee na waraanee maalii mucaanis shakkamee jette miti haasaa Sumayyaa dhagee yuutuubiirra. Ammas immoo yuutuubiirra ishee maqur jettee teessee haasoftu kana yoo dhagee namichi ishee abbaa manaa ishee. Hin wallalu moo wallalu hima wallalu qalaalii hin wallalanii garuu hin beeku Saayidoo maayidha responsibilitii nan fudhadhaa biraan dhaabadhaa ittaan gaafatamaa jedhe. Ana Sumayyaa sanii dubbadhu hundasaa soba godhuudhaaf jette. Gaaffii an gaafadhee fi sanii jedhe hundasaa Sumayyaa dubbiin ishii sobadhanii sobana taasisuuf jedhaniitu maraqqananii bu'aa mirqaanaa isaaniiti kun jette. Bu'aa isaan ta'anii maraqqananii haasa'an malee dhugaan jirtu kana miti. An sirumayyuu hin sobnes sobas miti. Kanan gaafadhe mucaan kan Saayidooti jette ammas. Na Saayidii ani waggaa dheeraa faana jiraadheera. Dursee miila keetti amma mataa keetti gassi gargashee waan ati haasabdu waan ati gootu si beekaa jetteen. Dursitee waan ati yaaddu annan beekaa jetteen. Anaani na sobuus na shawwadus diraamaa irratti dalagamuunis hin danda'amu. Bakka yoo feete mucaa fidii marammarsiisi. Maraqqaniitii Yamaniin deemiti aqii mucaa fidii marammarsiisi. Kana ala garuu anillee dhugaa jirtu gadan baasaa jette. Kun sobadhaan isin haasoftanii. Ana Sumayyaa nan beektu na irraanfatteettaa jetteen. Waggaa dheeraadha bargaa'ilaan kan turre guyyaa muraasa miti jette. Ana Sumayyaa na irraanfatteetta lakkaa dubartoota garaa faana oolta dubartoota garaa fidda waan ta'eef anaan na irraanfatteetta eenyu akkam ta'e na irraanfatteetta. Na ati Saayidoon baqa anaaf itti dadhabdeetta baay'ee kaffalte dubartoota baay'ee faana bashannantee taznaannaatee. An kan hin jedhu dubartii xashii sammuun isaanii gagadhiise kana eessaa guurtee fiddaa jette. Eessumaa guurtee fiddaa. Anillee hawwiidhaafin yaadda'e yaa isheetu ammatti haadha manaa kee ta'ee taa'aa jira waan ta'eef ati anumaaf jetteetu anuma araarfachuuf jettee fiddaa faana bashannantaa faana nyaatta dhugdaa. Abeet.